Akkam bultan isiniin jenna kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya barii barraaqa isaatiin 12 teeraa waliin tuubiirraa qorra barii dandeechiisa qorraa ol ka'ee oduu isaatii kana kan isinitti himu ani Junaddiin Shibaatii oduu kuntaalaan namna beeman argadhes kunootiin ayyaanni hundeeffama dhaabbata waliin tuubii waggaa tokkoffaan kibxata dhufu kan kabajamu ta'uu itti gaafatamaa dhaabbatichaa kan ta'an obbo Biqilaa Guddinaa ifoomsan. Ayyaanicha irrattis namoonni heddummaachuu waan maluuf saayikilii, mootor saayikilii, gaarii fi konkolaataan illee akka hin sochoone akeekkachiisan. Guyyaan hundeeffama dhaabbata waliin tuubii dhufu magaalaa Finfinneetti kan kabajamu ta'uu Daayireektara dhaabbatichaa obbo Biqilaan ifoomsan. Ayyaanicha irrattis namoonni miliyoonaan lakkaa'aman ni argamu jedhamee waan yaadameef sochiin tokko tokko akka dhorkamaniif obbo Biqilaan akeekkachiisan. Dhorkaawwan ayyaanicha irratti dhorkaman keessaa kanneen akka mootor saayikilii, saayikilii, gaarii, shukuneettaa, sangootaa fi kotte dudaawwanii fi kan kana fakkaatan magaalaa keessa wilwil jedhanii olii gad fiigan yeroodhaaf akka hin sochoone ija diimeffatanii akeekkachiisanii jiru. Kibxata dhufaa jiru guyyaa hundeeffama dhaabbata waliin tuubii uummata koo wajjin kabajuudhaa fi qophii hunda xumureen jira. Akkasumas immoo guyyaa ayyaana sana sochiin uummataa ni dhaabbata. Akkasumas konkolaataan, gaariin, mootor saayikiliin akkasumas immoo harreen adda addaa karaarra oofamu guyyaa sana hin jiru. Yeroodhaaf adda cita jechuudha. Sababni isaa guyyaan sun guyyaa hundeeffama ayyaana waliin tuubii waan ta'eef jecha baay'ina uummataarraan kan ka'e namni sodaa nageenyaaf jecha guyyaa sana sochiin adda addaa akka hin jirre gamanumaanii akka daayireektara waliin tuubii tokkotti isin akeekkachiisuu barbaada. Namoonni guyyaa kana waan amma isinitti beekan iddanii argamtan garuu tarkaanfiin waan akkasiin irratti fudhatamu gamanumaanii akka hoogganaa fi daayireektara waliin tuubii tokkotti dhaamsuu barbaada jechuudha. Akkasumas immoo akka daayireektaraatti guyyaa ayyaana sanaa isin waliin kabajuudhaa fi qophii jiru hunda gama kootiin xumureen jira. Itti dabaluun sababa Biqilaan akkuma bara darbe waliin tuubii gaara Everest irra keenya jennee turre waadaa keenya eeguudhaan gaaricharra deemnee sababa xabbirraan kan ka'e namni shan nu biraa humnaan nutis du'uurra jennee waliin tuubii gaara Everest irratti gannee wal caccabsaa fiignee manatti gallee ta'aa jirraa jedhanii jiru. Akkasumas immoo akkuma bara darbe dubban waliin tuubii gaara Everest irra keenya jennee akkuma dubbannee turre yaa wanta sana ammallee taanaan waan inni tokko hin qabne gaara sanarra keenya irraa garuu akkamittiin irraa akka fuuchuu dandeenyu hin beeknu jechuudha. Sababni isaa bara darbee deemne irraa nama 8 taanee deemne gaara sanarra jechuudha. Waliin tuubii gaara Everest irra kaa'uudhaaf nama 8 taanee deemne nama 8 kana keessaa namni 5 nu biraa du'e jechuudha. Sababa diidallaa'uu gaara Everest irraan kan ka'e namni 5 battalumatti yeroo nu biraa du'an nuti warri hafne nama 3 du'uurra jennee waliin tuubii gaara Everest irratti gannee fiignee baanee banne. Hubadhaa yaa sabaa. Du'uurra jenneeti malee gaara waliin tuubii gaara Everest irra kaa'uu dadhabnee ammas nutti fakkaate. Yaa ammas kaa'uu dandeenya. Duun hunduuna malee waliin tuubii ammallee taanaan gaara Everest irra kaa'uu hubatti nama hin jennedha jechuudha. Barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaa fudhatan akka guutummaa biyyattiitti keessumaa dameen sooshaal saayinsii qofaatii hin malleef saaxilamaa waan jiraniif maddi iccitii kanaanuu qoratamuu qabaa jedhan barattoonni damee sooshaal saayinsii baratan waliin tuubiin dubbise tokko tokkoon. Barattoonni kutaa 12ffaa baratan damee sooshaal saayinsii ministeerri barnootaa waggaa waggaan leenjii waan nyaachisaa jiru. Iccitiin kufaatii keenyaa nuuf qoratamuu qabaa jedhan. Itti dabaluunis barattoonni nuti kan baranneef qoramnee kufuuf osoo hin taane biyya karaa hundaan qoramaa jirtu kana kufaatii irraa baraaruuf ture malee waan kufe irratti kufnee harka namaa laaluun feenu jedhanii dhaamsa isaanii dhaammatanii jiru. Dhibba kana qaala'insi jireenyaa hedduu waan mudateef namoonni miskoolii gochuurraa akka of qusatan dhaabbanni Itiyoo Telekoom Itoophiyaa akeekkachiise. Kana booddee namoonni miskoolii gootanii argamtan siim kaardiin keessan isinirraa sassaabamuun Itiyoo Telekoomitti akka sassaabamee deebi'u ifoomse.
Qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti mudate bu'uura godhachuun Itiyoo Telekoom ibsa baaseen namoonni miskoolii gochuurraa akka of qusatan hoogganaan dhaabbatichaa jaba baasanii akeekkachiisanii jiru. Itti dabaluunis Itiyoo Telekoom sababa miskoolirraan kan ka'e namoonni baay'een wayita namni miskoolitti godhuu naasuurraan kan ka'e siree isaanirraa kufanii dubbisaa jiraachuun himanii jiru. Namoonni miskool walitti gochuudhaan wal jeeqaa jirtan. Sababa kanarraan kan ka'e namoonni yeroo baay'ee halkan walitti miskooluudhaan sa'aatii 7 sa'aatii 8 hanga 9 gidduutti walitti miskooluudhaan namni immoo sanarraan kan ka'e na'ee ka'ee ribarraa dammaqee yerootti algaa isaarraa kufee duddi citaa jiru jira. Duddi isaanii kan miidhamee ganama hojii idilee isaaniillee hojjechuu dadhabantu jira. Miiseejjiillee kan walitti barreessaa jirtan miiseejjii gaggabaaboo kunnoo garas as duuba keessa jettanii namoonni walitti barreessaa jirtan akka biyya keenyaatti illee akka naannoo keenyaatti illee nagaa biyya keenya kan booressaa jiru warroota walitti miskool gochaa jiru. Hin bilbilta taanaan sa'aatii tokkoo fi isaa ol walii bilbiluu miskool gootee walii keessa biyyas hin jeeqin. Isaan akka isaa jedhanillee malee iccitiin namoonni siree isaanirraa kufanii dubbisaa jiru ammaaf wanti adda ta'e akka hin jirre namoonni tokko ni dubbatu. Shamarran Oromoo tokko seera uffannaa aadaa isaanii dagachuun aadaa uffannaa hin malle dagaagsaa jiru jedhe waajjirri aadaa fi turizimii Oromiyaa. Shamarran Oromoo tokko seera uffannaa aadaa isaanii dagachuun aadaa uffannaa biyyoota guddatanii warra paantiidhaan deemanii dhibbaa dhibbatti fakkeessuudhaan aadaa hin malle Oromiyaa keessatti dagaagsaa jiru jedhe waajjirri aadaa fi turizimii Oromiyaa. Itti dabaluunis waajjirri aadaa fi turizimii Oromiyaa safuu uffattee jirtu safuu isheerraa mulquuf yaaluun abiddaan taphachuudhaa erga jedhaniin booda warreen uffannaa akkasii uffataniin bakkuma fiddanitti deebifadhaa malee Oromiyaan safuu qabdu dhimmatti safuu ishee baaftee qullaa isiniif deemtuuf hin qabdu jechuun itti baacanii jiru. Oduu keenya itti aanuun konkolaachistoonni ciccituu daandii irraa kan ka'e guyyaa guyyaarraa baalastiraan cabuun baasii humnaa waliin baasisuu irraa kan ka'e abbootii qabeenyaa konkolaataa waliin wal lolchiisaa jira jedhan. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qiiqa gaazexeessotaaf dhiyeessaniin gaazexeessonni hunduudhuma waan dubbatan irratti qubee maa akka ittiin daballee akeekkachiisan. Gaazexeessitoonni Oromoo tokko of ta'uu dagachuudhaan nama biraa fakkaachuun takkeessa hamaa keessa seenanii jiru jedhe Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Yaa gaazexeessitoota afaan Amaaraa afaan Oromootiin haasoftanu arraba ta'aa laata? Afaan Amaaraa maaliif nu jalaa hafee akka waan jettanii fakkaata? Afaan Amaaraa kaleessa miilaan deemaa ture akka waan har'a harkaan deemaa jiru fakkaata. Sigalee? Gaayaa sagaleellee imiteet godhaniiti jaraa fakkeessuudhaaf namoota tokko achiin bahee asin fudhatarraan maaliin yaasaan akka kana yoo akka gandaa dhufteetti haasofte maal rakkoon yoo akka wallaggaa dhufteetti anoo wallaggaan beeka Harargee soo beeka bakka biraatiin dhuftu Baalees beeka Arsiis beeka Booranas beeka Gujiis beeka akka achii fiddee dhufteetti yoo haasofte seenaan ta'u moo oduun ta'uu asichi namoota tokko እንዲህ አደርገዋል isa kanaan dura ዳሪዮስ ሞዲቲቭ ያለምነው ዋሲ ጀለኑይ በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ እንደዚህ መዘ ተከስቷል isa jedhamu kana fuudhaniiti daawwattoota keenya jiru keenya sin bahee garaan gabboolee mataan ganyabbatee garaan gaddameraan maanni yaasan akkana yoo akka keessan taatan hin ta'uu tarii. Itti dabaluun Ustaaz Raayyaan gaazexii jiraalee qibsitan as keessaa baasaa balaqqamaa keessan masittiin dhalatanii guddatanii nu baasaa malee akka abaluun sirbaan morma nama jallisaa jedhanii qeeqa isaanii dhiyeeffatanii jiru. Kaasettii jala kanaa liqimsitan baasaati keessanumaan nu haasaa kaasettiin keessan jala jira jechuun raammadha nagaatti galatoon. Oduu amma nu qaqqabeen Itoophiyaa keessatti namoonni hedduun feesbuukii fi tiiktookii irratti bobba'anii waan jiraniif dinagdeen Itoophiyaa yoo xiqqaate harka 25 ol gadi bu'aa jiraachuun ibsamee. Baay'achuu fayyadamtoota sooshaal miidiyaa irraan kan ka'e yoo xiqqaate dinagdeen Itoophiyaa harka 25 oliin gadi bu'aa jiraachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ifoomse. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jedhetti uummanni Itoophiyaa baay'inaan yeroo isaa qilleensa irratti yookiin ollaan irratti waan dabarsuuf namni lafa bu'ee hojii hojjetu dhabamuun ittuu dinagdee Itoophiyaa dugda kutaa jira jedhe.
Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin dinagdeen biyyattii gadi bu'aa jiraachuu haa ta'amanii waggaa darbe keessa fayyadamtoota sooshaal miidiyaa Oromiyaa lixaarra tajaajila intarneetaa adda kutuun dinagdee Itoophiyaa gurguddisaa jiru kana bakka buusaa jiraachuu isaa himee jira. Oduu mana haraqeetti yommuu dabarru namoonni haraqee dhuguun machii daangaa darbe machaa'uun halkan bakkee bulan manneen isaanii akka isaan irratti saamsamu itti gaafatamaan waldaa machootota Itoophiyaa waamaa'een beeksise. Dhaabbanni guddichi Habashootaa Ethiopian Intoxicated Association jedhamuun beekamu yookiin afaan Oromoodhaan waldaa machootota Itoophiyaa jedhamuun yaamamu machootota Itoophiyaa keessatti machii daangaa darbe machaa'uun kufaatii hin malle kufuun haala bulan irratti qaruuraa quublamee irratti dhoosuun manni isaanii akka irratti saamsamu ifoomsee jira. Dhaabbatichi akka isaa jedhu malee komeen cimaan qicattoota quublamee daraasa mudatee jira. Qicattoonni dhaabbanni isaanii kun nama bishaan dhuguun hoogganamaa jiraachuu ibsanii haadha manaa keenyaa fi ijoollee keenyatti kophaa bula malee nuti quublamee dhiibnee mana bulle jechuun akka nama qarqara boba'aa deemuutii jedhanii jiru. Itti dabaluunis qicattoonni dhaabbanni isaanii kun gara fuulduraatti nama quublamee fudhatuun malee eenyuyyuu hoogganamuu akka hin qabne cimsanii dubbatanii jiru. Oduu dinqisiisoon immoo baadiyyaa keessatti namichi kaalsii utuu miicin walitti fufinsaan turtii ji'a lamaa eega hidhateen booda fooliin kaalsicharraa maddu namoota hedduutti dhukkuba asmii waan fideef eeruun matarraa dhiyaateen poolisootaan to'atamuun mana murtiitti dhiyaate. Manni murtiis dhimmicha gadi fageenyaan ilaaluun namoota sababa kaalsichaa dhukkuba asmiin qabaman hundumaaf yoo xiqqaate beenyaan qarshiin 200 akka kaffalamuuf itti murteesse. Komii ijoollee kophee qulqulleessanirraa amma nu qaqqabeen namoonni hedduun tibba darbe keessa tajaajilli baankii waan addaan citeef gatii kophee qulqulleessuu qarshii 20 harkaa dhabuun akkaawuntii isaaniirraa tiraansfer gochuun hedduun rakkisaa turanii jedhu hojjettoonni kophee qulqulleessan nuti dubbifne tokko tokko. Itoophiyaa keessatti kophee qulqulleessitoota irratti beelli bu'uu malaa jedhe dhaabbanni nyaata addunyaa. Sababni beela kanaas immoo kophee qulqulleeffattoonni kophee qulqulleessitootaaf qarshii kaashii laachuu dhabuun beela kana fidee jira jedhe. Kophee qulqulleessitoonni gama isaaniitiin qarshii nuti argannu tiraansferiidhaan waan ta'eef bakki irra deemnee nyaata qaffaalaa jirra jedhan namoonni waliin dubbise tokko tokko. Caammaa birrii damaan xarannaa kunoo dhibba nama baasu dhukkubsanne kunoo digdama siifuun dhibba nama chiguun. Kaashiin hin jiru sayyummoo tiraansfersii godha manni baankii cufaadha. Sin hojjetu konneeshiniitu hin jiru. Nyaata illee iddoo nyaannu hin qabnu. Ni qaffaallaa deemnee galgala deemnee qaffaalla. Tibba kana dargaggoonni hedduu mana hidhaa jaalalaa keessatti dararamaa akka jiran itti gaafatamaa mana hidhichaa obbo Rukuttaan dubbatan. Itti dabaluunis obbo Rukuttaan shamarran mana hidhaa jaalalaa keessatti dargaggoota hiitanii jirtan guyyaa har'aa booda firii sammuu isaaniitiif akka gadhiiftan jechuunis akeekkachiisan. Waggootii 3 darban kana keessatti dargaggoonni kumaan lakkaa'aman mana hidhaa jaalalaa keessatti dararamaa jiraachuu Human Rights Watch gabaase. Gabaasa isaa kana keessattis shamarran mana hidhaa jaalalaa keessatti dargaggoota dararaa jirtan nageenya sammuu isaaniitiif jecha karaa nagaa akka gadi dhiistan gaafatee jira. Tibba darbe keessa dargaggoonni baay'een mana hidhaa jaalalaa keessatti kan du'an yommuu ta'u, kaan ammoo sadarkaa waraanaa irra akka jiranii fi araada adda addaaf saaxilamaa akka turan kan yaadatamudha. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun biyya keessaa isiniif qabanne kanneen hanga ammaatti dhaggeeffattan ture gara oduu maddeen alaarraa argannettiin isin dabarsa. Raashiyaa fi Yuukireen wal waraansa hamaa keessa waan jiraniif waraansa kana hin dhaaban yoo ta'e lamaan isaaniiyyuu barbadaa'uu akka qaban dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ifoomsan. Lolli Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru hedduu waan hammaateef biyyoonni lamaanuu xephee dhiisanii meeshaa niwukilaaraan barbadaa'uu qabu jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Ibsa dhaabbata kanaa ilaalchisee Raashiyaan gama isheetiin warri Raashiyaa akka biyyaatti ilaaltan ija keessan sukkuummadhaa malee Raashiyaan ardii tokkicha biyya miti jechuun waraana addunyaatu sadaffaa ta'e gala malee Raashiyaan ni barbadeessiti malee hin barbadooftu warri abjuu akkasii qabdan dhaqaa rafaatti hirriba keessaa dammaqaa malee nuti garaa kutanneerraa isin immoo abdii kutadhaa jechuun deebii ishee kennitee jirti. Yuukireen gama isheetiin barbadeessitan Raashiyaa barbadeessaa malee an ammayyuu barbadaa'aa jira waan ta'eef
jecha Raashiyaa fi gocha isheetiif deebiin barbaachisu harkatti yookiin ijatti kennamuufii qabaa jechuun deebii ishee kennitee jirti. Itti dabaluunis Yuukireen qabeenyaanis ta'e humnaan amma Raashiyaa akka hin geenye beekna garuu waan tokkotti ni amanna. Innis dhiira garaa kutatee bishaan raafuutu gabbisa akkuma Oromoon jedhee nutis onnee keenyatu aarii hin danda'u iyyuu waraanatti seenne malee piroopagaandaa utuu ta'e biyyi koo hin barbadooftu ture jettee jirti. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabanne kanneen hanga ammaatti dhaggeeffattan ture qopheesse kan isiniif dhiyeesse Anjuun Addiin Shifaatii ogeessi kaameraa Iditaraa Biqilaa Guddinaati oduu biraatiin hanga wal agarrutti nagaatti.